guddoo nama gammachiisa kanatti namni heddummaatee jaalalaaf waan fi jabeessuu irratti waliin waloodhaan tokko tahee wal jala deemuun guddoo nama gammachiisa. Ulfaadhaa baga nagaan dhuftaniin jaa caalaa gaa nama hojjete nama waan gurra namaatiif tolu sirba gorsaa, sirba aadaa, sirba jaalalaa mi'eessuu irratti osoo sirbisaatu hojiirra oolin oduudhaan magaalaa keessa deemaa jira. Kanaaf hundumti keenya bira dhaabbannee yaadaan wahuma silaa barbaachisuun daanuu bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Baga nu dhuftee galatoomaan isiniin jedha. Obboleessa koo Andu'aalem Gosaa baga gammadde jechuun barbaada. Albamni ayyaantuu uummata biraan gahuudhaaf baga ayyaantumtee baga milkoofteen siin jedha. Albamni kuni sirboota 16 akka of keessatti qabatu himameera. Sirboonni 16 jechuun albama tokko osoo hin taane albama 2 jala gahuudhaaf waanuma xiqqootu hafe. Kanaaf kana bu'aa bayii kana keessa darbee sadarkaa kana gahuu waan guddaadha. Andu'aalem obboleessa keenya jaalannu nama sagalee kiilolee goota waltajjii yoo jennee namarraa xiqqaatu miti. Albama kana keessatti immoo Andu'aalem eenyu akka ta'e sirbootan dhagaye keessaayis ani waan hin hubadheef uummanni akka itti gammadu abdii guddaan qaba. Baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Galatoomaa. Harka fuune baga janagaatii wal argine. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaati, guyyaa baay'ee nama gammachiisu. Guyyaa itti bu'aan Andu'aalem qofa otoo hin taane artistoonni Oromoo kaleessa kaasee Abdullahi Arsiirraa kaasee hanga Andu'aalemitti aarsaa guddaa itti kaffalanii qabsoo muuziqaa Oromoo gama kamiinuu otoo libsuu ijaa keessatti hin dhaabiin asiin gahaa waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Andu'aalem Gosaa albamii kana hojjetee xumuree asiin gahuusaaf carra qabeessa keessumaa sirba 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akka itti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu, hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Baga kanaan si ga'ee baga kana geessa jechuun hin barbaada. Dhaamsi koonni guddaan namni seenaa hin qabne, namni aadaa hin qabne, namni artii hin qabne, nama mataa hin qabne hin qixxeedha. Sabni aadaa isaa guddifate, namni seenaa isaa gabbifate, namni muuziqaa isaa guddifate guddaadha. Addunyaa irratti sadarkaan ittiin mul'achuu danda'u tokko artii isaatiin. Namni waan fakkaatu kan inni mul'atu artii isaatiin waan fakkaatu ibsata. Artiin keenya guddatee sadarkaa kanaan miidiyaan dhufee waan inni qopheesse kana balballoomsuudhaaf asitti argamuun guddina artii keenyaa keessatti qooda waan qabuuf innis kan hojjete waan isin gootan kanaa ol waan madaalu waan ta'eef galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Kanuma dhaamsi koo naaf galchaa.